hayyee jirra jirtuu jedhin haa jedhin mwaa jedhin akkasidha akkas dinga mwaa jedhin mwaa jedhin. Hayya hordoftoota YouTube channel Fayyoo Jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii nu baay'ee nagaa keenya kakuu wajjiniin dhufnee jirra jechuudha. Yaada tokko isinii mariisisuudhaaf dhufnee nama tokko gorsituu jechuudha. Yaa'u yaada keessaniin komentii keessaniin hin gorsituu akkasumas wanta yaada barbaachisu barreessituu fi namni suni dubartiidha. Kanaaf dubartiin tokko yoo heerumtee mana qabattee daa'ima godhatte malee milkoofteetti hin jedhamu. Kanaafuu an amma waggaa 38 hidhaanii hin heerumne hin deenyesi jettee kanaafuu qabeenya nin qabaa hojjedhe qabeenya raafaa osoo hin taane of jiraachisuu nan danda'a of danda'een jiraadha ofiin of jiraachisaan jira ammallee of danda'een jira garuu hamman abbaa mana hin godhannetti hamman daa'iman godhannetti ani milkaa'eera hin jedhamu. Kanaaf yeroo hundumaa baay'ee na dhiphisaa baay'ee niphadha jireenya kootti hin gammadu hojii kootti hin gammadu boqonnaa hin qabu hiriyoota koo yoo ilaale yeroo baay'ee natti dhagahama hiriyoota koo warra na biraa gaa'ela dhaabbatanii ijoollee godhatanii baay'ee jijjiiruu warra waliin baradhes warra waliin hojjedhus jette haala kanaan jechuudha. Sorry kaamera na jalaa kufe እና haala kanaanin jira kanaafuu dubartiin tokko bara ishii keessatti milkoofteetti kan jedhamtu qabeenya qabaachuu ishee miti bakka guddaa tokko gahuu ishee miti kan milkaa'umsa isheedhaa kennu yoo heerumtee abbaa manaa qabaattee daa'ima godhatte. Vin daa'imnillee yeroo yerootti dhabamu jira daa'imnillee kennaa waaqayyoo waan ta'eef garuu abbaa manaa qabaachuun dubartii tokkoof dirqamadha. Kanaaf anamma osoo abbaa manaa hin qabaatiin ofiidhuma kooti yaalii taasisee illee dhiirotatti dhiyaadhee illee akka abbaa manaa naa ta'aniif dhiyaadheera garuu hin milkoofne jettee kanaaf si maal gorsitu mee nama kana dubartii kana maal gorsitu isin dhaggeeffatti yaada keessan hin ilaalti komentii keessan hin ilaalti maal irraa ofirraa qoodduuf isin maal ofirraa qoodduuf anis waan an qooduuf niin qaba yaa dhugaadha dubartiin tokko abbaa manaa qabaachuun dirqama abbaan manaa ofii kabajoo ofiitii kafanoo ofiitii waa baay'eedha jedhama. Waan baay'ee jechuudha fakkeenyaaf muktii baala qabuu fi muktii gogaan tokko miti dubartiin abbaa manaa qabdu akka muka baala qabuuti gaaddisa isaa jala nama baay'eetu tura dubartiin abbaa manaa qabdus akkanuma sababii abbaa manaa ishiitiin namoonni baay'een ishee bira dhufu sababii ishiitiin walitti dhufeenyi baay'een jira namoota baay'eetu walitti dhufa fira baay'eetu uumama zarii sanyii baay'eetu uumama qomoo baay'eetu uumama jedhama. Akka kana jechuudha dubartiin akkuma seeraattis akkuma aadaattis akkuma amantaattis yoo abbaa manaa qabaatte irra kabaja qabdi dubartii qofaa jiraattu bara ishii guutuu irraa dubartii abbaa manaa qabdu bara ishii guutuu kabaja qabdi waa baay'ee bu'aa baay'ee buufatteetu darbite jechuudha. Akka aadaattis bara kana akka aadaa boodattafaatti wanti fudhatamee jira jechoonni tokko tokko ni jiraatu. Jechoonni ittiin of jajjabeessan jechuudha yeroo baay'ee dubartoonni dubbatanii ittiin of jajjabeessan jiru heerumuu yoon baadhee maal rakkoo qaba an of dandeenyaan warri jedhan of jiraachisuu dandeenyaan warri jedhan jiru akka qoosaattis jechoonni tokko tokko hin dubbatama waaqan na jiraachisaa abbaa manaatu na jiraachisaa yoon heerumuu baadhee maal rakkoo qaba yeroottis jedhan jira jechoonni kun baay'ee support of gochuudhaaf of ijaaruudhaaf qoosaafis haa ta'u dhugaafis haa ta'u garuu keessuma ofiitii madda sammuu ofii keessaa madda jechi dubbatamu tokko qoosaadhaaf nama bohaarsuufis haa ta'u ergaa dabarsuufis haa ta'u sammuu keessaa madda waan ta'eef yerootti jechoonni tokko tokko iddoo tokko tokkotti qabaman jiru jechuudha. Kanaaf egaa
Isin maal gorsitu isiniin jedha sirriitti gorsuu qabdu. Yaa'ugaa abbaa manaas waaqatu namaa kenna. Haa ta'u malee dubartoonni immoo yeroo barbaadanitti abbaa manaa argachuu qabu. Umuriin isaaniis baay'ee jalaa yoo deeme rakkoodha waan ta'eef amma umurii 38 geesseetti jechuun akka aadaa akka saayinsiitti dubartii amma waggaa 45tti deessi jedhama. Amma 45tti deessi sanuu ijoolleen 30 achitti dhalatan badaa miti immoo jedhama sammuudhaan 30 achitti dahaman badaa miti jedhama. Ijoollee 30 asitti dhalatantu gaariidha. Aktiivii sammuun isaanii qara jedhama. Dubartiin sun illee 30 asitti yoo deesse hin miidhamtu hin caccabdu yeroo deessetti wantoonni mallattoon tokko tokko irratti hin baanii hin deebiti jedhama. Da'uu irratti illee hin rakkattu ijoollummaadhaan waan deesseef qaamni ishee riilaaksii godha akka barbaadetti ajajamaaf jira. Kun hundi saayinsiidha. Saayinsii irra kan darbe immoo waan garaagaraa waan addaa hojjechuus hin danda'ama. Uumamaa alallee yeroo itti waaqayyo waan baay'ee godhu kana jira. Haa ta'u kun akka jirti ta'e obboleetti kanas maal gorsitu isiniin jedha. Maal gorsitu isiniin jedha. Magaa baay'ee rakkisaa ta'eera isiniin jedha. Dubartiin tokko yeroo barbaadetti yeroo waan tokko argachuuf feetutti yeroo gaa'ela dhaabbachuuf feetutti yeroo ofiishii heerumuu barbaadutti nama dhabuu dandeessi. Kun immoo yeroo baay'ee dhiironni yoo ofii isaanii kaka'umsa isaaniitiin barbaacha isaaniitiin waan akkanaa uuman gaa'ela uuman dubartii tokko faana barbaadanii uuman malee dubartiin ofiidhuma ishiitti dhiyaattee yoo dhiibde yookaan immoo infoorsi yoo goote garan akka inni ishee fuudhuuf akka inni ishee faana jiraatuuf yoo gaggaffaate yoo dhidhiibde dubartii sanatti yeroodhaan miira keessa galee itti fayyadamee biraa deema malee waan gaa'ela wajjin dhaabbatu natti hin fakkaatu dhiironni akka kanaa jechuudha. Dubartoonni garuu ofii isaaniitiin dhiiratti dhiyaatanii akka fuudhaman akka gaa'ela dhaabbatan akka wajjin jiraatanii fi aktii tokko tokko fudhachuu danda'u wantoota garaagaraa raawwachuu ni danda'u. Garuu raawwiin isaanii sun milkaa'uu fi dhiisuu danda'a. Kanaaf isiniin jedhaa egaa haaluma kam keessattuu waan nama haa gargaaru waanuma kamirrattuu waan nama milkeessee namaa kenne malee ofii dhama'aniif ofii barbaadaniifis namaa ta'uu dhiisuu danda'a. Bidiin kiyya kana fakkaata gaa walumaa galatti anillee kanan jedhu dubartiin tokko waan feete osoo qabaattee mana qabaattee haadha qabeenya biiliyeenar osoo taate illee dhugaa dubbachuudhaaf abbaan warraan qabdu daa'iman qabdu taanan dubartiin sun humaa faayidaan qabdu jechuudha. Humaa tokko faayidaan qabdu. Qabeenyichatti jiraachuu dandeessi garuu akka dubartoota warra heerumanii haaluma salphaadhaan jiraatanii of jiraachisan biiliyeeneris miti miiliyeeneris miti sooressas miti akkuma dubartoota tokko of jiraachisan mana isaanii qabatanii of gammachiisanii abbaa manaa isaanii wajjin akka dubartoota sanaa yoo ta'uu baatan illee akka ishee biiliyeeniir ta'uu baatan illee sooromuu baatan illee waan barbaadan argachaa sammuun isaanii waan barbaadu argachaa yaanni isaanii waan barbaadu argachaa foon isaanii waan barbaadu argachaa hin jiraatu jechuudha. Abbaa manaa isaanii faana ijoollee isaanii faana hin jiraatu isin jedha. Kanaafuu dhugumattiyyuu dubartiin abbaa manaa qabaachuu qabdi. Milkaa'insi ishis isumaan jedhanis baqa. Dhuguma dabar dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Qorumsa baay'ee jira. Namatti dhaga'amu baay'ee jira. Rakkoo baay'ee jira waan ta'eef biyya lafaa keessa wantoota akkanaa sammuudhaan dhufan immoo qabeenyi namaan deebisu wanti kan biraa namaan deebisu waanuma sanaan namaa deebisa. Asinillee warreen yaada akkanaa badaa qabdan dhiisuu qabdu. Warreen qabeenyatti amantanii hojii keessanitti amantanii irri maallaa godha abbaan mana maallaa godha warri jettan so unacceptable idea. Yaada hin fudhatamne waan ta'eef nama tokko faana walii galtee jireenya jiraachuu qabdi dubartiin. Erga walitti dhuftee walii galteedhaan jiraattee waan barbaaddu argachuu dandeessi, daa'imas argachuu dandeessi, xiinsammuudhaanis hin miidhamtu jechuudha. Kanaaf dubartiin kun amma bargit hojjettee of jiraachisuu hin dandeessi, harka namaan ilaaltu hojii mataa ishii qabdi.
garuu xiinsammuudhaan miidhamaa jirti jechuudha. Akka namoonni tokko jedhanitti jiraachuu hin dandeessi. Dhiirri maal naa godha, abbaan manaa maal naa godha, waaqana jiraachisa akka namoonni tokko jedhanitti jiraachuu dandeessi. Garuu inni nama amansiisu namas hin sirreessu. Namaafis hin ta'u. Innaa kanas niin jedha. Yaada keessan naa barreessaa. Anallee yoo dogoggore naa barreessaa. Mucayyoodhaanillee furmaata ta'a kan jettan yaada kun hin ta'aaf kan jettan barreessaa sinin jedha. Saaf immoo waan hundumaayyuu kan namaa kennu waaqa waan ta'eef waaqa siin kadhannaa fi sinin jedha. Turtii gaarii.